Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya wiirtuu miidiyaa irraa oduu gaggabaaboo isaa kanaa qabadhee isiniif dhiyaadeen jira. Oduu waliin an gammachuu Tsaggaayeti. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeen piroojeektii bishaan dhugaatii hawaasa miliyoona walakkaa ol fayyadamoo taasisu eebbisiisan. Aadde Adaanech piroojeektii bishaan dhugaatii qulqulluu hawaasa miliyoona walakkaa ol fayyadamoo taasisu eebbisiisuun tajaajilaaf banaa taasisuun isaanii gabaafameera. Piroojeektichi guyyaan bishaan meetir kiubii 67 ol maddisiisuu kan danda'u yoo ta'u boolla gadi fagoo 25 qaba jedhameera. Hamma bishaan qulqulluu magaalichaa gara meetir kiubii 792tti kan ol guddisu ta'uunis eeramee jira. Bishaan maddisiisuu fi raabsuun alattis hawaasni bishaan qulqulluu nageenyummaan isaa mirkanaa'ee akka argatu laaboraatooriin tajaajila bishaanii fi dhangala'aa qophaa'uusaa ragaan waajjira kantiibaarraa argame ni mul'isa. Manni maree naannoo uummattoota kibbaa yaa'ii idilee geggeessuu eegale. Manni maree naannoo uummattoota kibbaa yaa'ii idilee afuraffaa waggaa lammaffaa marsaa ja'affaa geggeessuu eegaleera. Haaluma wal fakkaatuun manni maree naannoo Hararii yaa'ii idilee afuraffaa bara hojii lammaffaa marsaa ja'affaa geggeessaa jira. Manni marichaa gabaasa raawwii hojii mana marii bulchiinsa naannichaa kan bara 2015 fi karoora bara 2016 irratti mari'achuun ni raggaasisaas eegamaa jira. Dabalataanis gabaasa raawwii hojii mana murtii olaanaa naannichaa fi odiitara muummichaa kan bara 2015 irratti kan mari'atu yoo ta'u duubdeebiin argannoo odiitii bara 2013 fi bara 2014 manni marichaa koree dhaabbiif qajeelche mana marichaaf ni dhiyaata jedhamee eegamaa jira. Akkasumas manni marichaa turtii guyyoota lamaan baajata hojii raawwachiiftuu mootummaa naannichaa bara 2016 irratti mari'achuun ni raggaasisaan kan eegamu ta'u ragaan biiroo koominikeeshinii naannolee kanneen irraa argame ni mul'isa jechuun FBC'n gabaaseera. Naannoo Gambeellaa keessatti waldhabdeen gosummaa yookaan sabummaa irratti hundaa'an irra deddeebiin uumamaa jiraachuun gabaafameera. Haleellaa qaamolee hidhatanii raawwatamuunis lubbuun namoota hedduu darbee kaan madaa'anii kaan ammoo qe'ee isaanii irraa buqqa'uuf dirqamaniiru. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa kutaalee naannoo Gambeellaa adda addaa keessatti waldhabdeewwan haleellaan deeggaraman uumamaa turuu isaanii fi sababa kanaanis sarbamni mirgoota namoomaa uumamaa jiraachuu ibsa dhiyeenya baaseen himee jira. Guyyoota muraasaan dura naannichatti waldhabdee uumameen lubbuun namootaa darbuu hordofee akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 13 2015 irraa eegalee labsiin sa'aatii sochii daangessuu labsamuun hojiirra oolaa jira. Hoogganaa paartii warraaqsa diimokiraatawaa uummata Gambeellaa kan ta'an obbo Saayimaan Tuut akka jedhanitti ji'a eebilaa 2015 irraa eegalee sababoota waldhabdeewwan uumamanii fi haleellaawwan geggeeffamanii lubbuun namoota 200 olii darbuu himaniiru. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa rakkoon nageenyaa naannoo Gambeellaa keessa jiru xiyyeeffannoo mootummaa dabalataa kan barbaadu ta'uusaa ibsa waxabajjii 16 2015 irratti baaseen akeekkachiisuun isaanii yaadatama jechuun BBC'n gabaaseera. Liigiin Saa'udii taphattoota irratti maallaqa guddaa baasuurraa hin deebi'u jedhamuun gabaafamaa jira. Liigiin Saa'udii Saa'udii Pro League jedhamu bittaa fi miindaa taphattootaa irratti maallaqa guddaa baasaa akka jiruu fi qaala'insi gatii taphattootaa kunis waan qabbanaa'u miti jechuun ogeeyyiin xiinxala kennaa jiru. Ogeessi kubbaa miilaa lammii Biriteen kan boordii liigii Saa'udii ta'ee Piiter Haatan akka ibsutti baajanni ramadame kun kan waggoota dhufaniif ga'u natti fakkaata. Adeemsi kun immoo waan qabbanaa'u natti hin fakkaatu jechuudhaan imala milkii liigiin Saa'udii eegalee jiru xiinxalee jira. Saa'udii Pro Liigiin amajjii darbee badhaasa Baaloondoorii yeroo 5 kan Kiristaanoo Roonaaldoo Maanchister Yuunaayitid irraa erga fidateen booda Kaariim Benzeemaa fi morkataasaa Saadiyoo Maanee dabalatee taphattoonni kilaboota Awurooppaa hedduun gara Saa'udii godaananiiru. Hojii geggeessaa liigota gurguddoo kan ture Haatan ispoortii keessatti waggoota 40 hojjedheen jira. Piroojeektii guddaa akkasii hawwii guddaa fi murannoo guddaa akkasii argeen beeku jechuun sochii liigii Saa'udii dinqisiifannaan ibsee jira. Akka marsariitiin baasii jijjiirraa taphattootaa hordofuu tiraanisfer maarket jedhutti kilaboonni Saa'udii Pro League tibba jijjiirraa gannaarraa kaasee hanga ammaatti jiruun jijjiirraa taphattootaaf yuuroo miliyoona 409 baasaniiru. Kun ammoo seenaa kubbaa miilaa addunyaa keessatti baasii isa olaanaa sadarkaa 5ffaa irratti eeramu ta'eera. Riikardii Laaligaa Ispeen kan yuuroo miliyoona 254 tureen olidha jechuun dubbisiisee jira. Fandiin investimentii uummata Saa'udii kilaboota gurguddoof jalatti galchuuf taasisaa jirtuuf fandichi dilbii maallaqaa guddaa ta'uun liigiiwwan jajjaboo addunyaa maqaa guddaa qabanitti yaaddoo hangamii uuma jedhamee Piiter Haataniif gaaffii dhiyaate irratti ogeessi kun akka jedhutti bittaan taphattootaa Saa'udiin maallaqa guddaan taasistu kun kilaboota biyyoota alaa irratti dhiibbaan inni uumu salphaa akka hin taane dubbateera. Kana jechuun fuula duratti Awurooppaan kubbaa miilaan jabina qabduun ittiin fuftu jechuu miti. Kun waan hamaas miti. Garuu addunyaa maratti kubbaan miilaa jabaachaa deemuuf dorgommiin akkasii gaariidha jechuun deebisee jira.
oduu biyya alaa qabna. Pirezidaantiin Niijeer fonqolchaan booda Ameerikaa irraa gargaarsa gaafachaa jiru jedhame. Hoogganaan Niijeer torbee darbe fonqolchaan aangoorraa kaafaman Ameerikaa fi hawaasa addunyaa hunda bulchiinsi heeraa iddootti akka deebi'uuf deeggarsa akka godhaniif gaafatan. Gabaasa gaazexaa Waashingtan Poost irratti baheen pirezidaantii Mohaammed Baazuum iddoo qabamanii jiran irraa deeggarsi akka taasifamuuf barreeffachaa akka jiran himamee jira. Erga fonqolchi raawwatamee boodas lixa Afriikaatti tasgabbiin dhabamuun dabalaa akka jiru gabaafamaa jira. Gaafa kamisaa hooggantoonni fonqolchaa Niijeeritti ambaasadaroota Firaans, Ameerikaa, Naayijeeriyaa fi Toogoo akka biyyaa baasan himamee ture. Barreeffama gaazexaaf erganiin pirezidaantii Baazuum fonqolchi kun yoo milkaa'ee biyya keenyaaf naannoo fi addunyaa irratti miidhaa hamaa fida jechuun watwaataa jiru. Dabalataanis sona waloon qabnu danooma diimokiraasawaa fi olaantummaa seeraa tikfachuun karaa tokkicha hiyyummaa fi shororkeessummaa ittiin lolluudha jechuun dabalataan barreessuu isaaniin gabaafamee jira. Pirezidaantichi dabaluunis hoogganoonni fonqolchaa garee waraanaa Raashiyaa Waaginaar jedhamu waliin hidhata akka qaban akeekkachiisuun naannoon Saahel guutummaa guutuutti garee loltoota Raashiyaa Waaginaar jalatti kufuu akka danda'u fi gareen kun shororkeessaa ta'uun immoo waraana Yuukireen irratti argameera jechuun barreessaniiru. Niijeeritti yommuu fonqolchi geggeeffamus deeggartoonni fonqolcha kanaa dhaadannoo Raashiyaaf deeggarsa agarsiisu dubbachaa uffata alaabaa Raashiyaa qabus uffatanii mul'ataniiru jechuun maddoota wabeeffatee BBC'n gabaasee jira. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa wiirtuu miidiyaa irraa oduu gaggabaaboon isaa kanaaf qabanne kanneen hanga ammaa turanii nu waliin jiraachuu keessaniif galanni keenya guddaadha. Qophiilee wiirtuu hafan waliin turtii dansaa qabaadha.